Cire. Duwabran bitte. Iloodha. Aywa. Maal barbaadate? Qoonqoo nyaanneeti. Eenyu hojii? Ilwa. Burstii hunda nyaannee. Aywa. Maxaa wanta keessee. Assalamu alaikum jaisin jecha gaa hordoftoota keenya ammas deebinee jirra gaa'ii. Akkuma deebineetti gaa'ii dhimmi ammaan tan deebineefis jechuun waan teenyee sila as teenyee haasofnuu miti waan teessee nu haasofsiisuu miti maaliif jenna nama keenya qabamee hedduu jaalannuu fi akka obbolummaa akka obboleessattis akka saahibattis akkuma hundattuu waa hedduu hojjetaa turreettu nu jalaa qabame har'aan tana sanumaa wajji immoo wanni hedduu akkana gaddisiisee natti dhaga'amu jirus sanumaa wajji hidhanii sammuu garagalchanii jiranii walumaa galattuu maraatee jira. Garuu immoo ni fayyaa maraatummaan isaa achumaa gabba'uudha malee achi gabbinaan ni fayyaa. Immoo tana jechuun wanni xiqqoon dhibdee taa'u jirru fi ammas waan inni mana qayyaratee fi saniif malee waan biraatii miti baasuu wallaalletii miti warri immoo asumaan deemaa baasaa gaa maal jettanii immoo isin wanti jalatti wanni jettan baasuu dadhabneetii miti mana jijjiirratti silaa mana duraanii san keessa jiraate guyya tokko hin hidhamu ture firoonii amma immoo waa hundaafuu manas ni agarra isaa yeroo xiqqoo keessatti immoo akka baafnus gize baafnes viidiyoon isin garsiifna san waa hundaafuu hojiin isin garsiifna immoo hedduu takka amma san wanni na dhaga'amaa jiru maali beeytanii namni akkamitti goota san keessa nama hidhee dukkana san keessatti nama hidhee ruutii abba takka nama kanneen ruutii abba takka bar nama kanneen nyaadhuu jettanii sirriitu maal nyaata fakkeenyaaf ruutii goggootu nyaata amma ruutii san guyyaa keessaa yaanii zaadii 24 keessaa gis takka kannanii hayyee mee san amma namni zaadii 24 keessatti yoo xiqqaate nyaata akkanaan beekutti yookiin gis sadii nyaata yookiin gis afur sanuu namni nyaata barbaadu filatee hanga isaa ta'u nyaatee hanga quufti nyaata immoo ruutii takka itti kannanii sanitti akka nyaata bareedaa namaa kannetti raajuu fi faayonis gubbaa dhaabbatanii nyaadhu booyanii sun nyaata maal nyaata ruutii gogoyduu akkam godhee nyaata atin beektu raaju fakkeenyaaf sistee hilwastee gaafa qabnu san nyaata bara ka'ifii nyaannu isin nyaachifnaa bara nyaata bareedaa gosa feetanirraa isin gosa feetanirraa bara filattanii nyaatanii akkanaaf feenettanii nuti maaliif sangoon ni beektaa qoonqodhaan nama miidhuu hin barbaadu maaliif jennaan beela tana namni quufni itti jirtu waan beela'uun sa'uu waan jaansan beela tana hanga nama jirtu amma fakkeenyaaf mataa kiyyaaf namni hanga beelee quufaa gizuma beelee san beekamii beelamma mataa keenyaaf hanga gize beelonni akka taanu ni beekne jechuudha. Namni hundi gize beelotan akka taatan ni beekan. Saniif matuma ofirra dhaabne akkas godhaa turre. Immoo isaan san hundee irraanfatanii ruutii takka nama kannanii mataa gubbarra jedhanii nyaadhu mee maal nyaata? Mee viidiyoo tanas asumaan laalaa jechuu barbaade. Ani viidiyoo ajaa'iba natti taate gattee viidiyoo inni namaa ajaa'ibaa kana hunda akkana nama ni godhaayii nuti waan feenillee osoo ta'eeni. Maaluma garuu jirummaan hangana kan geessamu. Jirummaan hangana akkatti as geessitu maali nuti osoo akka feenillee taane nuti bara yoo akka feene goonu dhabne yoo waan goonu dhabne keenya jechuun tanuti nama goonu yoo hammaattee bara nama hidhuu sani malee hidhaa dhaabbatee afaan nama hidhuu kana malee qoonqoon faan nama nagamu akka mataa keenyatti waa lamaan nama qixaanu qoonqoo fi ibiddaan nama qixaan maaliif jennaan ibidda kan nama gubu rabbi qofa akka ta'es ni beekna. Qoonqoon immoo nama qixaatu silaa hin taatu akkuma walii galattu qoonqoon nama qixaatu hin taatu immoo isaan kun immoo garuu isaan tanamummaa sannuma qabanii hambartaan ajaa'ibu jiru dhiiga namummaa sannuma qabanii namni yoo qabaate akkamitti akkana nama wagis takkaa haadha hidhanii ijoollee wajji as harkisanii achi harkisanii gistaan mukakkaanii gistaan ni rarraasanii viidiyoo tanas asuma allaa ajaa'ibu wallahi ajaa'ibu asiin immoo sheeniinis gaafa qabamus tana irra gaameetumu ture anis gaafan qabamus anis anumarra geessitti turte wanni akkanaatuni na waraanni turanii kaarabaan kaanii turanii hattaa fistaala hundanarra bassanii turanii tun jechuun waa takkaanti dhiiramaatti mudata yaani hidhaan dhiirti numa hidhamti numa baatisii turrakkoodhaa miti. Asumaan immoo akka feete godhii raajuu waan feete dalage yaani amma waa feete waa hunda dalaguudhaaf si harka jira waan feete dalagiidha. Tunis immoo atis nu harka keessaa tanaa ol goones sirraa hafaduu teenya abshir waan feete dalagii immoo waan feete dalagiitus amma mirga qabda hanga inni si harka jiru kanatti mirga qabda.
immoo gisee inni achi gabbee immoo harka keenya seentee harka siifi naftu akkatti harka keenya numa seentaa yaani tun jechuun waan kijibuu miti asirraa poolitikaa isinitti hin tumu hojiin isin garsiifnaa kana duras raajuu mataa kiyyaan qabaa ejjeetiin kijibtan raajuu leenca akkamii qabuu dandeessan isin maarree iyyattanii hadaraa hedduu tokko tumtan akkasumatti egaa waan dalagee sagartanii jechuun waan amma waan dalagee deebi'ee himadhuu fi kana osoo hin taane waan dalagees agartanii jirtanii akkasitti mataa kiyyaa qabeetiin ture. Samboodonni eegan mataa kiyyaa qabeen samboota akkasitti hara sheekaa fi hara hunda sasbidee immoo numa ba'a kana jechuun baasuun salphaadha. Wanni xiqqoo nu dhibdee waan mana qayyaratee fi amma mana qayyarata. Yaani bakka takka kan taa'u ifitti amanee jechuun akka nama tokkotti akka dhiira tokkotti ifitti amanee mana tokko keessa taa'u hanga feete osoo qayyarattee tana hanga feete bakka feetetti osoo biyyaa hojjirrattee tunga waan harkaan baatu asumaan inni siimaati. Qayyaradhu gisee dhibba takkallee qayyaradhu immoo yooti qayyartee mana kee baruudhaaf guyyuma 2-3 hanga sinuuf fudhataa samboota si barra samboota tokko jirte achitti dhufnes hara biraatis numa qayyarataati idmeetee manuma qayyaratte halas bakka takka gatiin teessu manuma qayyarataa deemta akkasitti firoo immoo baasuun keenya ni baafnaa miti ni baafnaa kan ammoo qoma dhaadheetiin isin jaa waan immoo sirraa kijibaa fi maal poolitikaa osoo hin taane tana hojiin isin agarsiifna waan hundaafuu warri komantiidhaa raajuu faarsitanii maal jettanii immoo faarsadhaa faarsuun mirga keessanii hafeetan arrabsaa hafeetan faarsaa nannaquuti immoo nuti hojii teenya osoo isin hanga feete nu abaartanii nu arrabsitanii maal jettanii hojiin teenya ittuma fufti isin jechuu barbaadeeti. Bo konko nyaadhu bo firoo hordoftoota hawwattoota keenya nulaan firraa dadhabeetiin mana gartee seenirra naqee hordoftoota hawwattoota keenya alatti illee gabbaafnan bo waa chukamee nyaadhu sinjii bar konko nyaadhu qaba bo hilwaano achi dai harka jirtan wow this is my girl konko nyaadhu sinjii kamata konko nyaadhu hilwaano konko nyaadhu sinjii simba na konko nyaadhu hilwaano hilwaan tun tamisa konko nyaadhu hilwaano konko nyaadhu hilwaano hilwaan tamisa hilwaan tan bo konko nyaadhu sinjii bare ifejjisen jedhi if keessa hojiifnan tolchite bo ifin jete hilwaano aftu baate simba na bare ifin jete hilwaano aftu baate hilwaata minti hordoftoota hawwattoota keenya firoo laakuun akkanatti goota darbeetiin isaan baasa lubbuu haadhaan dheega darbee jechuudha. isaan baasa if keessaa baasi akkarra si wayyaati goota darbeetiin jechuudha. akkana goota jechuudha akkana fuula isaan baasa waan inni na godheefiin kan hunda godhaa jira isaan. yoo ilwaan aftu baate ifin ajjeesa yoo ilwaan aftu baate filoo ilwaamu infadhu nyaata keetis infadhu kanaas amma infadhu huutii tanaas nula biddeen akkan seetu barbaadda infadhu kanaas infadhu hoo maal deemi hilwaan fara malee duutiin fadhuun wallaahi ifin ajjeesa ayyaa ifin ajjeesa simbaala ifin ajjeesa boo ilwaa fiti yoo if keessaa baasuu barbaadda makayna yirdiin deemu olkee bakka ilwaan jirtu ilwaan jirti olkee kanaas ilwaa biroon dhagaman fadhu kaadha manuma dukkanaa na isa nadiisi kayin zinjee manuma dukkanaa na isa nadiisan makaantu ilwaa wajjin taphatu jira reefu dhufsee kutte ilwaan uraan nalaate ilwaa reefu na wajji taphatee kutte sijji taphattee na wajji taphatee kutte qoonqoo wajji nyaanneeti eenyu wajjin ilwaa buristii hunda wajji nyaannee maxaa wanta keessee as ciiftaa isaa birootti ergatis maxaa wanta keessee wajji taphannee kutte kaatee hordoftoonni caffee tan hunda keessa geessee wallahi yoo caffee san keessa taphannee caffee aannanii ayyee caffee aannanii caffee keessa geessee taphan aannan gaalaa dhugnee
akka hindii sanitti taphatti ilwaan. Akka hindi sanitti taphatti. Ilwaan akka hindii sanitti. Ilwaan. Eewwa. Ilwaa bira na fidde. Ilwaadha. Eeywa. Maal barbaadate? Hordoftoota kabajamtoota keenya ala jechuudha. Maalleen inni jiru. Maalleen akka na dura deddeemti. Ayyee. Akka na dura fiiti. Suuta deemti. Eessatti dura fiiti? Ati kan godhu Ishiin bareeddoo addunyaati. Bareedduu addunyaati. Bareeddee. Isiin Monaalizaatiyyaa. 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 Xiyyaaffattaa ala kan godhatin. Ati uni fakkaatta. Eenyuun fakkaata? Ati uni fakkaatta. Haama jetti. Uskaaboo afaaniin. Alaal. Akka ati sheettartiif. Boo. Siin baana bara. Waay. Ilwaan dhuftee kutte. Ilwaan moo? Eewa. Nuti duba dhaabbatu jirti. Si duba dhaabbatu jirti. Qabeenya keenya san hundumaa dhorkutansa. Cina takka maanaan kan inni. Cina takka naa hannaa. Eewa. Cina takka naa hannaati. Itoophiyaan galaani. Hara Itoophiyaan beektaa? Itoophiyaa gizeen fi gartee ooyiruu irra maamad jamaatan duubaan garagalte. Itoophiyaan gizee akkanatti gartee gaara irraa abdootan gartee beektaa. Achi gubaa gizee dhaabbate. Harka kanaan ati maal godhu jirta?